Karaan cufameera. Okey, karaan cufameera jechuudha. namni achi jiru jira namni achi jiru yoo jiraate yaadannoo namni san isaan hordofaa jiru yoo jiraate nama san seensisa. Ewa namoonni biraallee yaadannoo awwali seensisaanii boona namoota biraa namoonni naqamte keessaa achuma naannoo jedhanii dallaa iddoo tokko barreeffadhaa. Carraa komantii banuu namni tokko yoo isaa hojii jiraate as keessatti kun argame irra gaariidha. Nama naqamte keessa achi jiru dalagga achi jiru namsan keessa seensanii akkasii hordofuun irraa bareeda. Namni achi hordofaa jiru yoo jiraate nama 3,000 way keessa seenee akka asirraa nu hordofu jechuudha. Yoo jiraate lakkoofsa namni biraan barreessina namni achi keessaa laayivii dabarsan waqaa waliin jirtan lakkoofsa 8 nu barreessa. Lakkoofsa 8 namni achi laayivii jirtan lakkoofsa 8 nama lakkoofsa 8 barreessu keessa namni achi jiru qofaadha ka karaa marra dhaabbatanii eegaa jiru malee isa bukkee warra dirra hin jirre. Amma nama isaan bukkee jiru duntaane nama asirraa kun kennoon agarsiisu jira warra bukkee jiru rakkoon qabu kan barbaadame nama isaan wajjin jiru jiraate hordofaa jiraate yookaan haala mijataa ta'ee fi jiru jiraate qofaadha kan barbaadamu. Lakkoofsa 8 namumaa hunda barreessu jirtanii bara hundi keessanuu naqamtanii jirtanii. Magaalaa keessaa bu'aa guddatee makiinitti baay'ee barreeffamaan. Ayya barreeffamaan barreessaa haala keessa jirtanirraa. Suusee gashaanii suusee gurbaadhamu. Ergeera qabadhu seeni konnekshinii isaa sirrii miti ofirraa deebisa gadda kan suusee. Amma seenaa jiru barreessaanii. Achi. Tapha kunoo seenaniiru. Sagaleen kee jiraami? Kunoo gaameera. Inni komantiin cufina. Warningi kennisiisa. Komantiin cufina. Ila kunoo gaameera kunoo darbamaara laaf. Ittisi qibee kennu. Bani addunyaa maara. Kunoo dhala makiinaan isaanii ishee kunoo makiinaan. Wal bira kaa addunyaa fi wal bira kaa. Lamaan isaa gubbaa ol baasi. Eeyyuu akkas ol baasi. Muutirraa kaasii addunyaa. Sagalee wal jeeqa lama banamnaan. Rakkoon qabu maal waan keessaa dhaggeeffannu qabnaa boo'icha'u. Muti ko na warra muti ko na warra emoji boy kabarisan.
imeejii boo'ichaa gadi hin dhiisinaa. Manni kun waarningii kennaa gadi buusaa. Yoo dandeettan koppilink taab gochuudhaan gargaara. Kanaan alatti waan biraa yoo barreessuu irra dhiiftanii irra isin wayyaa ta'a jechuudha. Wanni addaa wanni barreessanii hojjirree. Galatooma namni 4,000 wayii kun. Isiniif jecha banamaa yaada ibsachuu barreeffachuu akka haalli isinii mijatuuf isinii baname. Kanaammoo imeejii boo'ichaatiin gadi dhiisinaa. Kanan koomenti cufe Bilaal. Yaa amma banii deebisii banii yoo ka deebisanii kan taate cuftee dhiistaa yookaan ammoo barreeffamaan waan ibsachuu qaban haa ibsatanii imeejii boo'ichaa gadi dhiisan akkana gadi hin dhiifne. Koppilink taab gochuudhaan bira dhaabbadha. Mana irratti abaaboo darbaa akkasumas ammoo gastii irratti waan tokko darbaa. Abaaboo tiktookii kofiyaa waan adda addaa akka manni kun hin cufamne taasisaa jechuudha. Namoonni ammoo imeejii boo'ichaa darban akka manni kun cufamuu fi warra hawwii qabanii jechuudha. Dugurraan dhagayan adeemsa biraa yookaan kaayoo biraa qaban ta'uu mala. Namoota akkasiisan miitii godhaa yookaan biloog godhaa baasaa. Miit godhaa yoo biloog illee godhuu dhabaattan miit godhaa. Akka namni sun as keessa waan hin jette. Afaan Oromoo yoo timan Oromoon akkam nu gootan jira. Abbaa manaatiif kennaa akkas galatoomisiifu. Abbaa manaatiif kennaa malee. Abbaa manaa irratti darbaa hundi keessan abbaa manaa irratti mee abaaboomaa darbaa namni 4,000 kun al tokko abaaboo darbaa hundi keessan mana kana irratti abaaboo nam 4,000 kun akka jiruun abaaboo nurratti duu hin taane abbaa manaa irratti darbaa akka manni irraa hin cufamne. Thank you so much galatooma. Warri abaaboo darbaa jirta dhuunfaadha abbaa manaa jechuun haa caaluudha. Suuraadha as bahee isin argaaruun kana. Yoo kun abaaboo darbee kun ammoo tiktooka darbaa kun ammoo waan akka onnee waan adda addaa kan hin darbaa waan gatii isaa salphaa ta'e isin biratti yookaan ammoo gatii isin hin gaafanne isa darbaatii akka manni kun hin cufamne taasisaa. Casa. Wayo. Dafa. Hundi keessan darbaa warri as keessa nam 4,000 kun abaaboo darbuu dadhabdanii abaaboo tiktooka waan Bilaal dhiifama daqiiqata. okay bon jiru bakka irra jiranii akka nu ibsaa deeme sagalee kennaa dhagaye. Jiru Bilaal. Magaalaa Naqamtee jiru. Naannoo akkam akkatti akka itti dhiyaatee namni jiru ta'ee bira dhiyaatee namni jiru lamaan keessa. Naannoo kampaa